Barattoonni baay'een qabxiin kutaa ja'affaa kan 2018 akkamitti ilaalamaa jedhanii baay'ee yaaddoo keessa jiru. Har'a qabxii kutaa ja'affaa kan bara 2018 akkamitti akka ilaallatan kan isinitti agarsiisu ta'a. Ashamaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya guyyaa har'a qabxiin kutaa ja'affaa kan ministirii bara 2018 yoom gadhiifamaa akkasuma immoo gadhiifameera yoo ta'es akkamitti ilaallachuu dandeenya waan jedhu qabxiilee gurguddoo kan kaasnu ta'a. Kanaafuu barattoonnii fi akkasuma maatiin barattootaa viidiyoo kana argaa jirtan viidiyoo kana isin fayyada waan ta'eef chaanaliin kun subscribe gochuudhaan ammuma akka eegaltan asumaan waamicha koo guddaa isiniif dhiyeessuu barbaada. Dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa kanarratti akkasuma immoo namoonni garaagaraa wantoota baay'ee kakkaasaa jirani. Innis maal yoo jettan qormaanni kutaa ja'affaa gallakkifamee jira jedhanii miidiyaa irrattis akkasuma namoonni tokko tokkos kan kaasaa jiranis ni jiru. So har'a kana immoo waan kana ifa isiniif gochuu barbaada. Namoonni chaanala kana hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu hanga ammaatti biiroo barnoota Oromiyaa irraa qabxiin kutaa ja'affaa kan bara 2018 hanga ammaatti hin ifoomne. Garuu magaalaawwan Finfinnee fi naannawa isheetti ibin magaalaa Shaggarfaa dabalatee magaalota garaagaraatti qabxiin kutaa ja'affaa kan bara 2018 kun gallakkifameeti jira. Liinkii isaa telegiraamii keenya ammas gubbaarratti argaa jirtan kana isin kaa'uu ni dandeenya. Yoo cheek gootanii isin dhibeef daayireektilii telegiraamii irrattis nu barreessuu ni dandeessanii. Haa ta'u malee barattoonni naannawa Oromiyaa keessa jirtan akkasuma naannawa Oromiyaa ala jirtanis ammoo qabxiin kutaa ja'affaa kan bara 2018 yoom ifoomaa waan jedhu haa isinii kaasnu. Yeroo baay'ee qormaanni kutaa ja'affaa fi kutaa 8ffaas bara kanaan duraas yeroo darbe turtiin inni turee gallakkifamu ji'oota 11ffaa kana keessa. Fakkeenyaaf harri guyyaan tokkodha akka 2018 guyyaan tokkodha. Yeroo baay'ee ji'oota 11ffaa kana keessa ganni lakkifamaa kana jechuun yeroo dhiyoo keessatti gallakkifamaa jechuudha. Yeroo gallakkifamu kana immoo akkamitti ilaallannaa waan jedhu step by step amma akkasitti agarsiisu ta'a. Steepii kana hordoftanii kan ilaallattan ta'a jechuudha. Amma steepii isaa isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu kaleessa irraa qormaanni kutaa ja'affaa kan bara 2018 gallakkifamee jira deebii ministirii keessanii jechuudha. Kanaafuu namoonni ilaallachuu barbaadan telegiraamii afaan Amaariffaatiin jira. Telegiraamii kan afaan Oromoo telegiraamii kanarratti gad isin lakkisa. Telegiraamii maqaan isaa Daddee Inspire jedha. Barreessaa gubbaarratti Inspire jettanii isin dhufa. Liinkii isaa achirra isinii kaa'a. Inspire kan jedhu booda irratti viidiyoo irratti isinitti agarsiisa. Kanaafuu telegiraamii kana yoo jooyin gootaniif qabxii keessan ilaallachuu dandeessanii. Garuu qabxiin bara 2018 kun kan gad lakkifamee jiru kan qormaata kutaa ja'affaa barattoota naannawa Addis Ababaa fi naannoo sana jiranidha. Isin dubbisaa ሰኔ 29 2018 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የ2018 ዓመተ ምህረት የስድስተኛ የስድስተኛ ክፍል ልጆች ወራሪቲ ከነቾ ከሌሳ ቡልቺንስ መጋላ ፊንፊኔ qormaata kutaa ja'affaa kan bara 2018 ifoomsee jira jechuudha. Fatanaa wuxxeetuun ይፋ መሆኑን አሳውቀዋል። አሳወቀ jira. Kanaan laallachuu ni dandeessanii qormaata biyyoolessaa keessan kan bara 2018 jechuudha. Akkamitti ilaallannaa liinkiis isinitti kan agarsiisu ta'a. Amma kana luftanii yoo ilaaltan kun as ni jira. Liinkiin kun liinkii kana si'a tokko tuqxanii yoo jettan garam isin geessaa gara iddoo itti barattan isin geessaa. Kanaafuu wanti isin barbaachisu maal fa'aadha? Tokkoffaa registration nambarii keessan qabaachuu qabdanii itti aansitanii ammoo ID keessan ni jira miti isa ilaaltanii isa booda immoo check your result kan jedhu tuqxaniitiin result keessan ilaallattanii jechuudha. Soomee karaa lammaffaan ammoo bootii kanaan ilaallachuu ni dandeessanii. Liinkii bootii kanaas telegiraamii koo Daddee Inspire jedhu isiniif kaa'a. Mee amma kan liinkii kanaan gara iddoo weebsaayitii qabxichee gootan bira isin seensu. Garuu sontichee gochuu qabdan aa6.ministry.et jedhee riizaaltii kan isin fiduu qaba. Si'a tokko haa tuqu. Yaa kunoo as nu fida. Sana booda asitti maal isin dhufuu qaba. Kunoo
grade 6 ministry result portal jedhee isin dhufu qaba check my result kan jedhu ilaalachuu qabdanii mee check my result kan jedhu yoo fide kun asitti maal guutanii tokkoffaa registration number keessan guutanii lammaffaa ammoo first your name kan jedhu maqaa keessan itti guutanii sana booddee ammoo registration number fi maqaa keessan guutanii booda check your result kan jedhu yoo tuttan maqaan keessan isinii dhufa jechuudha. Namoonni naannoo kana jirtan yoo barbaadan registration number fi maqaa keessanillee yoo karaa kanaan naaf keettan haala salphaadhaan ilaallachuu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana keessatti wanti isin hin galle yoo jiraate wanti ifasiniif ta'u yoo jiraate immoo gaafii kamuu gaafachuu ni dandeessanii qormaatilee kutaa 8 kutaa 12 haa wal qabatee waan jiru ammoo viidiyoo paartii itti aanu irratti isiniif qabadhee dhufa. Hammasitti nagaan naaf tura. Bye bye.